Ashama arkafuni kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu binageenyi keessa badhaadhaan naga jira alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan taata like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guutuu addunyaa irratti argamtani nageenyi keenya bakkuma jirtan isin haa qaqqabu isiniin jecha egaa guyyaa har'aa waan haarawaa fi wanta bareedaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa gabayaatu irratti odeeffannoowwan garaagaraa keessattuu yoo wanta jireenya keenya wal qabate meeshaaleewwan biyya keenya keessatti gurguraman akkasumas immoo haala biizinasii biyya keenya keessatti maal hojjechuutu akka bu'aa qabu fi akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waan kana fakkaatan akkasumas haala ijaarsa manaatiin wal qabate waan baay'ee isin biraan gahaa turuun kiyya ni yaadama. Egaa kanumaan wal qabate guyyaa har'aas odeeffannoo barbaachisaa fi keessattuu viidiyoo guyyaa kaleessaaf dheengaddaa gadi isiniif dhiise irratti hundaa'uudhaan meeshaalee saniin akkamitti bitachuu akka dandeettan yookaan ammoo akkamitti argachuu akka dandeettan biyya ormaa ta'ettan yookaan biyya biraa keessatti ta'ettanii biyya keessan keessatti meeshaalee kan akka bitachuu akka dandeettanii fi karaa kamiin isaanii wal quunnamuu akka dandeettan odeeffannoowwan barbaachisaa fi beekuu fi dhaga'uu qabdan jedhee yaade qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma jalqabarratti isinii kaasuuf yaaletti guyyaa kaleessaaf dheengadda viidiyoo waa'ee soofaa fi biifee gadi isiniif dhiise irratti akka iddoo isin barbaadan isin geessuu danda'aniif akkasumas immoo gatii isaanii tokko meeshaalee saniin gatii isaa isin bira gahee jira. Kanuma wal qabatee fi namoonni baay'een achirratti gaafata kan turtan lakkoofsa isaanii ittiin argachuu dandeettanis achuma irratti maxxansee jira. Egaa kanuma wal qabatee namni baay'een akkamitti argachuu dandeenya lakkoofsa bilbilaa isaanii maal jedhanii kan gaafatan jira. Egaa jalqabarraa kaasee hamma xumuraatti lakkoofsa isaanii maxxansee jira akkamitti akka arguu dhabdan isintu beeka. Kanuma wal qabatee Muhammad Farnicharii rispoonsara kan yeroo hundaati jechaadha akkasitti duuba kan koorratti maxxansee jira. Farnichara Muhammad namoonni afaan Oromoo dubbisuu dandeettan afaan Amaaraa fi Ingiliffa dubbisuu dandeettan akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa kanneen sadiin akkatti argachuu dandeettan jechaadha. Viidiyoo tokko qofarratti osoo hin taane yeroo hundayyuu yeroo viidiyoo isinii waraabu viidiyoo haala meeshaalees ta'ee viidiyoo ijaarsaas ta'ee viidiyoo barbaachisoo kan viidiyoo kamuu irratti lakkoofsa bilbilaa isaanii argachuu dandeettan akkasitti duuba kan koo irratti stiikeriidhaan maxxansee jira asirraa argachuu dandeettanii akkasumas immoo rispoonsara kan koo yeroo hundaatti jechuu barbaada. Kanaaf namoonni meeshaalee kanneen bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirratti argaa jirtan kana duwwaa 911 kanaan yookaan ammoo duwwaa 924 duwwaa 674 kanaan argachuu ni dandeettan. Innis yoo isin dalaguu dhabe lakkoofsa bilbilaa isa kana duwwaa 918 kanaan argachuu ni dandeettan isin jedha. Egaa farnichara kana keessatti meeshaaleewwan baay'ee kan gurguramu akkuma asirratti argaa jirtan soofaanis jira asirrattis kan argaa jirtan soofaan halluu kanaanis jira akkasumas immoo arabiyaan majliisiin jira biifeen jira algaan jira qumsaaxinii fi akkasumas immoo meeshaaleewwan biiroo meeshaaleewwan mana barnootaa fi meeshaalee isin barbaadan kichin kaabineetii meeshaa kushiinaa keessatti yookaan ammoo kichinii keessatti itti fayyadamuu dandeettan. Meeshaalee kanaaf kan fakkaatanidha kan achi keessatti jiru. Achi keessatti yeroo bitachuu yoo barbaadan akka kanatti hojjetamee kan achi keessatti gurguramu jira. Akkuma viidiyoo irratti isin maxxansee jiru sanatti achi keessatti dalagamee kan gurguramu jira. Isanii barbaadan taana isa saniin gatii achirratti dhahame saniin bitachuu ni dandeettani. Isa achirraa hafe ammoo halluu biraa diizaayina biraa kan barbaadan yoo jiraate suuraadhaan ergitanii fi yoo biyya keessa jiraattan qabatanii bira dhaqxanii ajajaan dalasiifachuu yoo biyya keessa hin jirre ammoo keessattuu lakkoofsota kanneen sadiin keessa lakkoofsa isa kanaan Telegram irratti argachuu dandeettanii bilbila aadiin kallattiidhaanis bilbiltanii argachuu dandeettanii Telegram irrattis argachuu dandeettanii suuraa namoonni biyya keessa hin jirre jechuudha. Suuraa ergitanii fi suuraa saniin akkaataa isaan ittiin isin hojjetan walii galtanii gatii isaas walii galuu dandeettanii yeroo fudhattanis walii galuu ni dandeettan jechuudha. Egaa farnichara baay'ee beekamaa fi cimina hedduu qabu yeroo baay'ee deddeebi'ee isin biraan ga'ee jira. Farnichara akka biyyaatti akka jedhameetiin beekamu iddoon itti argachuu dandeettan magaalaa Shaashamannee iddoo lamatti argachuu dandeettan magaalaa Hawaasaatti argachuu dandeettan magaalaa Bishaan Gurraacha Hawaasa Shaashamannee irraa gara Hawaasaa deemtan Hawaasaa osoo hin gahiin iddoo sanatti argachuu dandeettan magaalaa Finfinnee keessattis amma yeroo muraasa booda kan jalqabu ta'a hojii jalqabne haala hedduu jechuun haala isa barbaachisu xumurachuutti jira. Itti aansuudhaan magaalaa Mojoo keessattis argachuu dandeettan jechuudha. Egaa magaalaawwan kanneen keessatti argachuu dandeettan magaalaa baay'ee biyya keenya keessatti kan gurguramu. Kanaan alaattis ammoo meeshaalee kanneen bitattanii maatii keessan bira geeffachuu yoo barbaadan meeshaalee lamaaf isaa ol namoonni bitattanii haaluma salphaan isinii geessuu ni danda'an jechaadha maatii keessan bira. Kanarraa kanaaf haalli manneen yookaan ammoo iddoon isin jiraattan fagoo yoo ta'e yookaan iddoo isaan itti gurguran irraa fagoo yoo ta'e haala isinii mijeessanii
akka gurgurataatti osoo hin taane akka bitataatti meeshaalee isaanii kanneen isin geessu uummata danda'udha jechuu barbaada. Kanaaf namoonni odeeffannoon achirratti gadhiifame sun ifa isinii hin taane asirratti ifa isiniif ta'a jedhee yaada. Akkaataan isaan itti gurguranii fi isaan irratti bitachuu dandeettan kanaaf kan kana fakkaatudha haala kanaan jechaa. Kanaaf meeshaa kanarratti barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanneeniin ni mul'atanatti fakkaate keessattuu lakkoofsa isa jalqabarra jiru kanaan bitachuu ni dandeettan. Viidiyoo irrattis deddeebi'ee ni maxxansee jira. Stiikeriin kunis suuraadhaan ni qaba waan ta'eef fuula viidiyoo irrattis ni maxxansa. Achirratti ilaaltanii bitachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa namoonni ammattis hin dandeenye, ammattis karoora hin qabne, qarshiin ammatti hin qabne, inni kun duuba kan kooti yeroo kamuu hin dhabamu waan ta'eef yeroo itti barbaadanitti yeroo bitachuudhaaf itti maallaqa argatanitti as duuba kiyyarra tarii yeroo viidiyoo raabuu hunda himuu dhabuu danda'a waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa isa kana lakkoofsa bilbilaa kanaanii fudhattanii bilbiluu fi isaan wajjin haasa'u ni dandeettan isin jechuu barbaada. Namoonni egaa isaanii walii galuu irratti sirrakkise yookaan ammoo odeeffannoo dabalataa fi gaafis ana biraa hin qabdaatta yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa kan koo duwwaa 970 71 9825 za viidiyoo irra jiru kana karaa fuula sooshaal miidiyaa kamurratti iyyuu argachuu dandeettan. Dabalataan immoo duwwaa 984 65 isuma barreeffama asirra argaa jirtan kanaan naa bilbiltanii waan gaafis itti ta'e kamu yookaan ammoo meeshaalee kanneen akkamitti bitachuu akka dandeettan keessattuu iyyuu bitattanii gara maatii keessanii geessuudhaaf haalli isin rakkisu yoo jiraate kan isin mijeessu ta'a isin jechuu barbaada kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya. Egaa akkuma jalqabarratti isin kaasitti gabayaatu irratti odeeffannoo kana qofa osoo hin taane keessattuu haala ijaarsa manaatiin waan wal qabate yeroo baay'ee isin biraan gahaa ture. Kanaaf yeroo kanatti haalli meeshaalee ijaarsa biyya keenya keessatti haala rakkisaa irra waan jiruu fi herreega ijaarsa manaa osoo isin hojjetee yeroo dheeraa lakkoofsiisee jira isin jechuudha. Kanaaf meeshaaleen kun tarii gatiin isaa gadi bu'uu danda'a waan jedhu irraa kan hammamaa ture. Kanaaf meeshaaleen isa duraa irraa wanti gadi bu'ama jedhamee abdiidhaan eegamus waan hin jirree fi gadi bu'eellee waan hin jirree fi isuma gabaa irratti amma gurguramaa jiru sanaanii akkuma kana dura baratametti herreega isaatti deebi'ee kan isin hojjedhu ta'a. Namoonni gaafii qabdan yookaan immoo mana ijaarrachuu barbaadanii qarshii hammam akka isin gaafatu beekuu barbaadanii akkasumas mootuyyuu manni keessan diizaayinii akkamiitiin akka ijaartan isin harkaa wallaa'e yookaan immoo diizaayinii isaa beekuu barbaadanii karaa keessaatiin yookaan immoo koomentii jalattis gaafachuu karaa keessatti lakkoofsa amma isinii kenne kanaan gaafattanii deebii isaa akka ammaa kanaatti viidiyoodhaan isinii hojjedhe mana dhugii hamma kana ijaaruu fi dhakaadhaan yookaan immoo bulokkeettiidhaan ta'e mukaanis qarshii hammam akka isin gaafatu kan isinii himuu ta'a isin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya viidiyoon guyyaa irraa qabadhe isin dhufe kan hanga ammaa hordoftanii gaafii fi yaada qabaattan koomentii jalatti immoo karaa keessaatiin naa barreessuu hin dagatina. Waan hordoftanii uffadhaa galanii keessan dachara viidiyoo irratti hamma walitti deebinutti baay'ee.